السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله وانجا أموت تجرى appearance is deception sinjal wanni agartu nama ganti irrehdu khaysahu zamana nuti khaysa jiru zamana science fi technology zamana social media kana irrehdu nama ahibati fillah wan social media irratti agaru cufatu dhugasa garu waaqni jiru akkasi miti yokhanu alor wasi harkisu famala khaysahu yero jarsa fi jarti te kanan agarre garu waaqni jiru akkasi miti qissa bareeddu takka isini faahimu qissaadha garu barnoota ajaa'iba keessa qabdi nama dubbii hubatuuf nama dubbii cicciree ilaaluuf gaafa tokko jaarsaa fi jaartii tutuutu zuu bakka daawwannaa bineensaatti daawwatan kana waliin dhaqan yeroo dhaqanii jaarsaa fi jaartiin wal qabatanii deemanii yeroo deeman qalame ankotti dhufan jaarsaa fi jaartii wajjita batanka ammaan tana qalameen tuni jaartii isaa ni qirqirsaa asiin tuttuqaanii asiin itti wajji qofalanii wajjita batan yeroo jaartiin waan tana daawwattu waaw romaansiyaa ajaa'ibaa keessa jiran warra beautiful couple jaarsaa fi jaartii nama gammachiisu jette ammas deemanii warra biraatis ilaalanii osoma deemaniititi leenca bira dhufan dhiirri kophaa isaa achi taa'u jaartiinis kophaa teessu tanatti dhufan yeroo kana wata isaadisiin jette isin waan laalchaafillee nama gaddisiisu maaliif akka qalamee sanitti jaarsii leencinis wajji taphachuutti hin jiru inni kophaa jira yeroo kana ahibbatii fillah olla haadii binuu je'eenii jaartiidhaan dhagaa kana fuudhiiti gara qalamee san darbii je'een dhagaa fuuteetiti gara qalamee san darbiti qalamtichi akkasitti jaartii isaa wajji taphachuu jiru waan nuti jennuutu jiraami ahibbatii fillah yaa rabbii najaana baasee kana duuba jiru albaasii je'eetiti jaartuma isaatu achitti dhiisee fiige ay khottu je'een yaa habiibati gara leencatti ammaan tana jaarsaa fi jaartii sanitti qabiiti jaartitti dhagaa kana darbii je'een yeroo dhagaa san isiin itti darbitu leenci dhiiraa ruu ni jiraami kaa iyyansa isaa san itti dhufeetu innaa waagaa ni jiraami shabaka keessa jira malee silaa jaarsanuu waa nyachuu fudhe itti iyyeetiti harka isaatiin akkana je'een isumaa fi himeef eega achirraa bahanii yeroo garii wanni agartu nama gantii je'een amman tana jiruu jaarsaa fi jaartii garii ka achirratti agartu isteeji waan qophaawe irratti wal tahaniiti walaa parankii je'in walaa hadiyyaa je'in waan feete irratti wal tahanii godhaman namni ammoo sanii jaalata jaarsi kee yeroo garii romaansiyaa sigarsiisuu dhabuu mala nun deemi karaa hoteelaa nun deemi yookaan jecha bareedaa sirratti arjoomu akkana ta'uu qabaa jechuu kiyyaa miti an abadan jaarsi jaartii isaa sin jaaladha jechuu qaban nun deemi arraan tana nyaata manatti hin godhini hoteelatti nyaannaa na'am jechuu qaban kana cufaatu garuu yoo akkas hin jenne obsuu qabdi shamarre takka ammaan tana irra hedduu wanni nuti arkanne maali qalamee hedduu takkaatutu jira leenca kana dhabne qaawa ka cufusan hin agarre gabbahee carraaqee jaartii masruufa ilmaan isaa ka cufusan leenci wanni godhe tanaa bar yoo isii jaartii tiyya xunxe sii dhumattee jirtii obboleessoo haala anaa fi isii walirraa fagoo sallaalte anaa fi jaartiin tiyya ka wal quban qabanne hin seene jara lamaan ammoo ka wal quban qaban seeta garuu akkasii miti wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru seenaa dhugaa takka keessatti waan hin an agare takka faa maali innaawaa jaarsaa fi jaartii yeroo sooshaal miidiyaa irratti agartu sooshaal miidiyaa ta feesbuukii tanan baanu an tahuu liwudisaniin baana ahibbatii billaa beekamtii qancarree takka teenyaa ta ustaadotaa tanaa miti ummata beekamtii yeroo isaan gabbaan akka amma kaameeraan viidiyoo na waraabu jirtu kanatti jala deemanii papparaazii waraabdu takkaatutu jira ta ummata babeekamoo taasani warra kubbaa warra filima dalaguu jaarsaa fi jaartii ture innaawaa yoo barbaachisaa taate maqallee isiniif hin dhawa Meg Ryan jedhaniin isi jaarsasii ammoo Dennis Quaid jedhaniin amata kudha jiraatan ilmaan lama wajji qaban eegasii ahibbatii fillah waan tureen isinii maariyoo xiqqaatti amma diidanfaani ta'a gargar bahan shoo takka irratti dhufteetiti intalti shoo sanilleen Oprah Winfrey jedhaniin gaafii gaafatteen jaarsa kee wajji wal fuutee guyyaa atii fi inni gargar bahuu keessan baytan yoomii jennaan anaa fi jaarsi kiyya wal fuunee nuti ama shaniitiin akka gargar baanu beekee jetteen hay dubaree bar isin amata kudhan wajji jiraattanii miti jennaani shanan boodaa san ilmaanii fi jetteen yeroo garii yeroo isaan red carpetii
mokkeeta diimaa sanirra deemanii filima namaa eebisuudhaaf yookaan kanuma isaanii eebisuudhaaf yeroo deeman ahibbatii fillaa wanni argamu achirratti deceptionidha kana wal qabatanii wal dhungotan marree yeroo garii wanni jiru innaawaa inni mana hirriibaa rafaa yookaan isin mana hirriibaa rafti inni soofarra rafaa wanni agartu cufaatu waan dhugaatii miti du'aa innoo godha gammachuu malee gadda isinirraa qabu hongoo malee milkii malee hongoo rabbiin isinirraa qabu keessaa warra bultii jaallate jaartii teessaniif jaarsa dhugaasan ka qur'aanni hadiifni jeesan santahaafin isinin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.